Ashamaa harka fuunee akkam turtu kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa kun qophii keenya gongommii karaa Horni Miidiyaa isiniif dhiyaatudha. Qophii gongommii keenya irratti Oromoon ofiisaatti maal gongoma, walitti maal gongoma, akka biyya keenyaatti guyyaarraa maaltu gongomamaa wali kan jedhu qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Qophii kana qopheessuun hanga xumuraatti waliin kan turu Allalisaa Dhabaati. Maarree isinis daawwattoonni Horni Miidiyaa hanga xumura qophii kottina waliin turaan immoo affeerraa kooti. Egaa qophii gongommii kana keessatti taatee biyya keenya keessatti akkasumas immoo biyyoota ollaas ta'e bakkoota garaagaraa keessatti keessumaa dhiibbaa uummata Oromoo irratti gahu qabadheen bakka tokkotti qophii gongommiitiin karaa Horni Miidiyaa isiniif dhiyeessa. Isinis yaadaaf qeeqa qabdan koomentii jalatti barreessuu ni dandeessu. Qabxii gongommii koo yookaan gongommii koo guyyaa har'aa keessumaa taatee bakkoota garaagaraa keessatti oolmaa har'a raawwatamaa oolan qabadhee isiniif dhiyaadheen jira jechuudha. Qabxiin koo tokkoffaa keessumaa uummanni Oromoo yookaan immoo dargaggoonni Oromoo baay'inaan Saudi Arabiyaa keessatti yookaan immoo biyya Ethiopia jedhamtu sana keessaa baqatanii bakkoota garaagaraa keessumaa Saudi Arabiyaa keessatti mana hidhaa keessatti yeroo ammaa rakkina hamaa argaa jiranii fi keessumaa immoo erga duun itti murtaa'ee yeroo dhiyooti asitti keessumaa tokko lama sadii akkasumatti immoo suutaan ajjeesaa akka jiran argamaatii jira jechuudha. Taateen kun keessumaa yeroo dheeraaf Saudi Arabiyaa keessatti haa raawwatamu iyyuu malee wanti kun yeroo ammaa immoo guyyaa guyyaatti yeroo isaan dargaggoota Oromoo gadi baasanii ajjeesaa jiranii fi yeroo isaan illee maatii isaaniitti bilbilanii dhaammachaa jiraniitu argamaatii jira jechuudha. Kanaaf irra deddeebiin kun taateen kun kan raawwatamaa jiru keessumaa Saudi Arabiyaatti akka ta'e argamaatii jira jechuudha. Irra deddeebiin mootummaatti dhiyyatanis yookaan immoo mootummaan furmaata akka kennuu fi illee himachaa turanis hanga ammaatti furmaanni argamuu fi hin dandeenye. Yeroo darbe keessumaa ambaasaaddarri Saudi Arabiyaa kan ta'e yookaan immoo Itoophiyaa ta'ee Saudi Arabiyaatti kan hojjetu Muktaar Kadir pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii kan ture furmaanni ta'aafii jira yookaan immoo akka isaan kana booddee lubbuun dargaggoota Oromoo akka hin baanee fi irratti hojjechaa jira. Kana booddee lubbuun nama kamiyyuu bahuu hin danda'u jedhee dubbatee turuun ni yaadatama jechuudha ambaasaaddarri Muktaar Kadir jechuudha. Kana keessatti taateen kun hanga ammaatti akka isaa jedhamuyyuu malee guyyaa kaleessaallee dargaggoota sadii akka ajjeesanii argameeti jira jechuudha. Ammas warreen achi keessa jiranii keessumaa ammas haala yaaddessaa keessa akka jiranii fi murteen du'a irratti murtaa'e illee gama mootummaatiin furmaata argachuu akka hin dandeenye illee irra deddeebiin dubbatachaati jiru jechuudha. Kanaaf taateen kun Saudi Arabiyaa qofatti akka hin taane argamaati tureera. Yeroo darbe Jibuutii keessatti akkasumas karaa Sudaanis ta'e bakkoota garaagaraatti keessumaa bakka uummanni Oromoo yookaan dargaggoonni Oromoo baqatanii biyyoota garaagaraa keessa jiranitti irra deddeebiin gara biyyoota Arabaa kana keessatti bakkeewwan garaagaraatti raawwatamaati jira jechuudha. Kanaaf kan Saudi Arabiyaa kun haalaan jibbisiisaa fi dubbachuun isaallee kan nama qaanessuu fi mootummaan baraan Oromoodha jedhame yookaan immoo bara Oromoon biyya bushaa jira jedhame kana keessatti uummanni Oromoo bakkeewwan garaagaraa jiru rakkina guddaa fi darara guddaa argaati jira jechuudha. Kanaaf keessumaa dargaggoonni Saudi Arabiyaa keessatti namoota 47 duun itti murtaa'e keessaa namoota 10 olidha jechuudha kan lubbuun isaanii amma darbe yoo jekkaan immoo erga isaan dhaammatanii lubbuun isaanii kan darbe jechuudha. Taateen kun mootummaa Saudi Arabiyaatiin jechuudha. Duuti kun kan irratti yookaan immoo poolisii achiitu ajjeesaa jira jechuudha. Kanaaf gara deddeebiin gama mootummaatiin mootummaa Itoophiyaatti himatanii furmaanni nuuf haa ta'u yookaan immoo rakkanneera biyya keenyatti galla jedhanii irra deddeebii yeroo isaanii mataa turanitti hanga ammaatti furmaan argamuu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf taateen kun ammas gara fuulduraatti waan dhaabbatu hin fakkaatu. Keessumaa yeroo isaan biyyatti bilbilatanii yookaan maatii isaaniitti bilbilatanii yeroo isaan nu birmadhaa jedhanii dubbatanitti maatiin achi jiru yookaan immoo maatiin biyyoota garaagaraa keessa yookaan immoo godinaalee Oromiyaa bakkeewwan garaagaraa keessa jiru hanga sadarkaa federaalaa yookaan immoo hanga muummee ministeera Itoophiyaatti himannaa isaanii dhageessisatanitti illee hanga ammaatti furmaanni ta'uu fi hin dandeenye jechuudha. Kanaaf gama muummee ministeera Itoophiyaatiin hanga ammaatti furmaanni ta'uu fi akka hin dandeenye fi dargaggoonni Oromoo keessumaa uummata dargaggoota Oromoodha jechuudha. Kanneen Saudi Arabiyaa keessatti mana hidhaa keessatti rakkachaa jiranii fi kan duuti itti murtaa'e illee jechuudha. Yeroo darbe akkasumallee maatii isaaniitti dhaammatanii buleessa ajjeesanii turuun ni yaadatama. Hangas guyyaa kaleessaas akkasuma lubbuun isaanii darbee jira dargaggoonni sadii jechuudha. Ammas guyyaa lama booddee akka lubbuun dargaggoota darbaa jiru himachaatee jiru jechuudha. Kanaaf abbootii amantaas ta'ee abbootii jaarsoliis yoo ta'ee abbootii amantiis yoo ta'ee akka amma danda'ame gama muummee ministeera Itoophiyaattiin yookaan immoo xiyyannaan garaagaraa itti deemamaa jiruutis furmaanni ta'uu fi hin dandeenye jechuudha. Kanaaf yaaddoo qabaniif ammas duunii achitti murtaa'e kana eeggachaa akka jiran dargaggoonni Saudi Arabiyaa keessatti himachaati jiru jechuudha. Kanaaf furmaanni jiru du'aa qofaadha jechuudha. Kanaaf dhaabatanii du'anii ammas duuni waan hafeef hin fakkaatu yaaddoo iyyuu du'anii jiru jechuudha dargaggoonni achi keessa. Kanaaf warreen Itoophiyaa keessa jiran keessumaa abbootii gadaa dabalatee akkasumas immoo abbootii amantaa dabalatee jaarsolii biyyaa dabalatee kadhannaa garaagaraallee otoo
gaggeessanii fi gaariidha jechuudha. Muummee ministeera Itoophiyaa gaa nama dhaga'uyyuu amma ammaatti argachuu hin dandeenye yookaan immoo nama isa qeequ yookaan immoo nama isa falmuyyuu akkasuma hidhaaf akkasumas adabaa yeroo turan kana keessatti bakka dimokiraasiin Itoophiyaa keessatti bal'ateera jedhanitti uummanni Oromoo bakkeewwan garaagaraa jiru sababii hin taaneef lubbuun isaanii darbaa jira jechuudha. Dargaggoonni gara fuulduraatti jijjiirama biyyaa keessatti illee qooda olaanaa bahachaa turan illee hanga ammaatti bakkeewwan garaagaraatti lubbuun isaanii darbaa fi qaama Oromoo ta'een bakkeewwan garaagaraatti kun rasaasa waxalamaa jiru. Kanaaf abbootii gadaas ta'ee erga maatii didee yookaan immoo maatiin dargaggoota kanaa muummee ministeera Itoophiyaatti yeroo dhiyyatan kana keessatti furmaata argachuu hin dandeenye tariiga abbootii gadaa akkasumas immoo abbootii amantaa jaarsolee biyyaa dabalatee keessumaa qaamota mootummaa kanatti otoo iyyanii fi gaariidha. Maaliif dargaggoonni achi keessa jiran haala yaaddeessaaf haala jibbisiisaa ta'een yeroo isaan lubbuun isaanii darbaa jiran argamaati jira. Kanaaf abbootii gadaa abbootiin amantaa fi akkasumas jaarsoleen biyyaa gama mootummaatti otoo iyyatanii fi furmaanni ta'uu danda'a kan jedhamu dubbatamaati jira. Gama isaaniifis ammas dhaamsuma dhaamna diingatan beekamu yoo waan ta'eef otoo mootummaa kadhatanii gaariidha jechuun barbaada jechuudha. Dhumarratti qabxii gosa tantu yeroo darbu wal waraansi naannoo Oromiyaa keessa akkasumas Amaara keessaa fi Tigraay illee dabalatee bakkeewwan garaagaraatti gaggeeffamaa akka jiru argamaatii jira jechuudha. Keessumaa gidduu kana immoo sooshaal miidiyaa kanarra naannaa kan turee fi keessumaa humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa helikopterii mootummaan kun hoogganu yookaan ittiin uummata waraanu rukunnee buusneera kan jedhu sooshaal miidiyaa kanarratti dhaadachaa turuun yaadatama jechuudha. Garuu helikopteriin kun kan inni naannoo Amaaraa keessatti kan inni kufe rakkoo teeknikaa isa mudateeti kufe malee gama faannoon akka hin kuffisne argamaati jira. Otoo helikopterii dhahanii kuffisu ta'e hanga ammaatti maftaan sa'aatii 24 keessatti Finfinnee galla yookaan 4 kiiloo galla inni isaan dhaadachaa turanii akka amma Dabra Taaborii fi Gondor keessaaf akkasumas Gojjam keessaa bahuu hin dandeenye lolanii jechuudha. Garuu dhaadannoon kuni kan inni ta'aa jiru akkasumatti afaaniin malee wanti raawwatame akka hin jirree fi rakkoo teeknikaa mudate helikopteriin kun akka kufe argamaatii jira yookaan immoo dubbatamaatii jira jechuudha. Kanaaf ololli isaan gaggeessaa jiran afaanuma malee hojiitiin waan argisiisaa jiranii fakkaatu. Kanaaf raayyaan ittisa biyyaa bakkoon garaagaraa keessatti yeroonni faannoo boojii akkasumas immoo ajjeesee akkasumas immoo harkaan qabee argisiisaa jirus argamaatii jira. Kanarratti injifannoo guddaan galmeessira jedheeti jira jechuudha. Raayyaan ittisa biyyaa gama Oromiyaatiinis bakkeewwan garaagaraatti ibsa olirratti baasuun gama raayyaa ittisa biyyaa fi gama waraana bilisummaa Oromootti raawwatamaa jira. Lolli hamaan Oromiyaa keessatti bakkeewwan garaagaraatti gaggeeffamaatii jira jechuudha. Keessumaa bakkeewwan garaagaraa haala jibbisiisaa ta'ee fi haala Oromummaarraa yookaan Oromoorraa hin eegamne yeroo isaan wal ajjeesaa jiraniif akkasitti wal booji'aa jiran argamaatii jira waraana bilisummaa Oromoo fi raayyaan ittisa biyyaa jechuudha. Kanaaf bakkeewwan garaagaraatti raayyaan ittisa biyyaa injifannoo galmeesseera kan jedhus gama waraana bilisummaa Oromootiinis injifannoo guddaa waraana mootummaa irratti galmeesseera kan jedhu ololli kun gaggeeffamaa jira jechuudha. Kan hedduutti garuu uummanni Oromoo fi akkasumas qabeenyi Oromoo kan ta'e bakkeewwan garaagaraatti saamamaa akka jiruu fi barbadaa akka jiru argamaatii jira jechuudha. Gama Tigraayinis erga qondaaltonni wal dhabdeen gidduu isaaniitti uumame keessumaa erga Geetaachoo Raddaa paartii naannoo Amaaraa fedhee naannoo Tigraay fedhee erga hundeessee immoo TPLF fi warra Geetaachoo Raddaa gidduutti wal gaarreeffannaaf akkasumas wal qeeqaa jiraachuun kunis argamaatii jira jechuudha. Kanaaf hunduma isaaniifuu gama Geetaachoo Raddaanis gama Abuuntaattinis boqonnaan isaaniif kennamuu hin dandeenye jechuudha. Uummata naannoo Tigraay kanaaf Jeneraal Taaddasee Waradeefis rakkoo guddaa yookaan qorumsi guddaan isa mudachaa akka jirus argamaatii jira jechuudha. Kanaaf paartiin achi keessatti hundaa'ee akkuma naannoo Oromiyaa keessatti paartiin 2 3 4 ta'e kun achi keessatti ta'uuf akka deemuu fi uummata Tigraay immoo rakkoo guddaa keessa gashuuf akka jiru argamaatii jira jechuudha. Kanaaf taateen kun irra deddeebiin uummata Tigraay fi yaaddoo guddaa ta'eeti jira jechuudha. Kanaaf qabxii gungummii bakka tokkotti qabeenya sunitti mugaa naannoo Amaaraa keessatti akkasumas immoo naannoo Oromiyaa keessa immoo waraana bilisummaa Oromoo fi Tigraay keessa immoo wal dhabdee paartiilee lamaanii rakkoo guddaa keessa akka jiruu fi uummata kamiyyuu immoo yookaan uummata guutummaa Itoophiyaa keessatti bakkeetti waraansi deemaa jirutti uummanni yaaddoo guddaa akka qabuu fi qabeenya qabullee saamamaa akka jiru argamaatii jira. Kun immoo uummanni kan itti himatu dhabee rakkina guddaa fi dararaa guddaa akka argaa jiruu fi hiyyumatti hafaa akka jiru immoo argamaatii jira yookaan hunduma keenya wal naman gaafachiisu. Dhumarratti dargaggoota Oromoo kan ta'an keessumaa namoota 47 ol duutti murtaa'e Suudi Arabiyaa keessatti hanga ammaatti lubbuun namoota 10 ol darbaatii jira. Kanaaf jaarsoliin biyya keessa abbootii amantiif akkasumas abbootii gadaas yoo ta'e qaama mootummaa yookaan immoo qaama dhimmi ilaallatuuf birmannaa yookaan immoo dargaggoota keenya baraaruun dhaamsa keenya. Egaa kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa qophiin gungummii koo guyyaadhaa kan hanga ammaatti daawwattoota ture. Qophii kana qopheessuun si waliin kan ture Allalisaa Dhaabaati. Qophii gungummii biraan hanga walitti deemutti immoo qophiilee Horni Miidiyaa waliin turtii gaarii qabaadhaa.